Dhuguma Waaqayyo gaariidha. Yaa Waaqayyo bara jiraanne kana keessatti kan si caalu hin agarre gaarii akka keetiis hin agarre kanaaf yeroo hundumaa si waaqeffanna. Ganama kanaan yaa Waaqayyo si duratti yeroo walitti qabamnu fuula kee yeroo barbaaddannu kana beekaadha kan akka keetii hin jiru. Lubbuu keenyaaf, saba keenyaaf, maatii keenyaaf yaa Waaqayyo kan akka keetii hin jiru ulfinni galanni siif haa ta'u. Ameen. Gooftaa yeroo sagalee kee dhaggeeffachuudhaaf si duratti walitti qabamnee jirrutti bantii Waaqaa bantee nutti argamuun sagalee kee nuuf erguun jaalala kee nuuf haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo humna sagalee kee keessa jiru beekna. Dheebuudhaan si barbaanna yaa Waaqayyo. Si malee dheebuu keenya baasuu kan danda'u homti nu akka hin jirres beekna. Dhukkuba keenyaaf qoricha kan ta'e sagalee keeti. Ameen. Rakkina keenyaaf qoricha kan ta'e sagalee keeti. Ameen. Yaa Waaqayyo ati nu gidduutti argame. Ameen. Yeroon kun yeroo kee nuuf haa ta'u. Ameen. Hafuurri kee yaa Waaqayyo iddoo kana haa dhuunfatu. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Attam jirtu. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Har'a macaafa qulqulluu kan isin harka jiru Wangeela Luqaas boqonnaa 2 irra kan jiru wajjiniin ilaalla waan ta'eef gara sana akka dhannoon isin gaafadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 12. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa baay'ee qaba. Lakkoofsa 59. Isa keessaa ergaa ijoo kan ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoos kan dubbateen achirratti xiyyeeffadhee har'a dubbachuu barbaada. Garuu lakkoofsa tokko kaaseen suuta jedhee keessa deemuu barbaada. Kana jechuun baay'ee yeroo waan natti fudhatu miti. Yeroo gabaabaa gidduutti ni ergama. Gooftaa Yesuus Kiristoos as keessatti kaa'een dabarsuu barbaada. Ergaa gabaabaa waan ta'eef akkuma ergicha gabaabsee dhiyeessuu barbaada. Yeroo 50 lakkoofsa 59 jedhu waan biraa isinitti hin fakkaatin jechuudha. Yeroo tokkotu jedhama nama konkolaachisu tokko luba tokko fudhateeti lafa waaqeffannaa tokko yookiis immoo walgahii tokko deebee jedhama. Waldaa kanaan dura dhaqee wanta ta'u hin beeku ture, argee hin beeku. Achumaanii lubi warri sagantaa gaggeessaa jirantu ituma sagantaa gidduu jiranii kottaa amma faarsaa 160 faarfannaa jiran. Achumaanii gurbaanni konkolaataa of kunneetti kan yoo faarfattanii fittu. Gaafa faarfattanii fittan noomaa jedhee manatti galee. Faarsaa 160 innaan tokko kaasanii tokkoon isaa faarfachaa jirtu. Na akkasii isinitti fakkaatin jechuu kooti. Wangeela Luqaas boqonnaa 12. Wangeela Luqaas boqonnaa 12 keessatti Wangeela Luqaas boqonnaa 12 keessatti wanta ijoo ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoos kan dubbate Wangeela Luqaas duwwaatu hin taane wangeela arfanuu wanta walitti hidhee qabu tokkotu jira.
wanta guddaa gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kana keessatti dubbatee jiru. Wanti kun gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila isaa yeroo jalqabellee afaan isaa yeroo saaqe kaasee wanta inni dubbachaa ture. Gaafa inni gara Waaqaatti ol fuudhamuuf jedhes wanta inni dubbate. Phaawulos faas yeroo barreessan jala sararanii wanti kun wanta barbaachisaadha. Kun wangeelaa jedhanii wanta isaan ka'an wanta ijoo ta'e wanta guddaa tokko wangeela Luqaas boqonnaa 12 keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Jecha tokkotu wangeela guutuu jecha tokkotu boqonnaa 12 keessatti keessumaa wanta gooftaa Yesuus Kiristoos dubbachaa ture wanta arginu hundumaa walitti hidhee walitti qabatee jira. Waldaaf saba Waaqayyoof bara hundumaa guutuu bara jireenya keenyaa wanta barbaachisaa ta'e waldaan waan isheen irratti dhaabbatteef jireenyi kiristaanummaa wanta inni barbaachisuuf wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos barsiisuun maal irratti akka hundaa'e hundumaa kan walitti hammatee qabatee jirudha. Inni kunis boqonnaa 12 akkuma jedhe lakkoofsa 31 irra jira. Mee gara sana dandee dubbisnee ilaalla. Lakkoofsa 31 irraa akkas jedha. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaa barbaaduutti hidhadhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif maal ta'a hin kennamu. Duraan dursees maal godhaa? Mootummaa Waaqayyoo maal godhaa? Barbaadadhaa. Wanti isin feetan hundumtuu immoo maal ta'a? Isiniif maal ta'a? Akka dabalamaa ta'ee hin dhufa gara keessanii. Duraan dursitanii jalqaba waan hundumaa dura akka maatiitti, akka waldaatti, akka dhuunfaatti jalqaba dursa sagalee Waaqayyoo barbaadadhaa, mootummaa Waaqayyoo barbaadadhaa. Inni kaan hundumtuu maal ta'a? Isiniif kennama, isiniifis hin dabalama. Lakkoofsa tokkorraa yeroo jalqabutu Luqaas akkas jedhee jalqaba. Namoota baay'ee tuuta kan ta'an walirra ejjechaa gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufanii itti naanna'anii jiru jedhee jalqaba. Jechi gooftaa Yesuus Kiristoos kun tuuta kanaafidha. Namoota baay'eedha kan isatti naanna'anii jiran. Alerjiitu xinnoo ishee jeeqaa. Namooti gooftaa Yesuus Kiristoositti naanna'anii jiran tuutadha. Baay'ee isaaniitu isa duukaa bu'aa jira. Wanti isaan gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'aniif immoo yaada isaanii keessa kan jiru baay'eedha. Kaan isaanii gaaffii siyaasaa qabu. Maaliif yoo jettan harka Roomaa jirti dhibbachaa jiru. Kaan isaanii immoo haala adda addaa keessa jiru. Dhukkuba adda addaa keessa jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos jaamaa fayyiseera. Dhukkubsataa adda addaa fayyiseera. Du'aas immoo kaaseera kan jedhu dhaga'aniiru arganiirus waan ta'eef anaanis immoo achuma keessatti na fura jedhanii gooftaa Yesuus Kiristoosiin barbaacha iddoo kana jiru. Namooti haala adda addaaf gooftaa Yesuus Kiristoositti
naannoo gooftaa Yesuus Kiristoos kanatti walitti qabamanii turan. Akkaataa kanatti jalqabaa Lukaas boqonnaan 12 namoota baay'inni isaanii tuuta ta'e kun gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra barbaadatan. Yesuus Kiristoos waan isaan barbaadaniif akkaataan itti deebii kenne immoo waan addaa ture. Yesuus Kiristoos waan isaan barbaadan kanaaf akkaataan itti deebii isaaniif kennetu baay'ee dinqisiisaa ture. Deemee kan inni itti galu waan isin barbaadaa jirtan kun hundumtuu akka dabalataa ta'ee gara jireenya keessanii wanta dhufuudha. Dursitanii kan isin barbaaduun isiniif malu mootummaa Waaqayyoodha jedhee yeroon isaanitti dubbatu agarra. Duraan dursa mootummaa Waaqayyoo barbaadadhaa. Duraan dursa garaan keessan mootummaa Waaqayyoo barbaaduutti haa hidhamu. Dursaatii mootummaa Waaqayyoo kana barbaadadhaa. Wanti isin jireenya keessan keessatti barbaadatan hundumtuu isinis maal ta'a? Hin dabalama, hin raawwatama jedha. Achi keessatti garuu gara sagalee kanaa, gara yaada kanaa mootummaa Waaqayyoo barbaadachuu isa jedhutti dhufuu isaa dura wanta inni dubbachaa dhufetu wanta baay'ee nama dinqisiisuudha. Mootummaa Waaqayyoo barbaadachuu wanta nama dhowwu. Mootummaa Waaqayyoo akka namooti hin barbaadanne wanta isaan dhorku. Yeroo hundumaa wanta rakkisaa ta'ee wanta lama sadii dubbateeti gara kana dhufa. Inni jalqabaa wanti inni gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate gara waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhufee gara kanatti isaanitti himuu isaa dura wanta isaanitti hime isin akka Fariisotaa hin ta'inaa jedhee isaanii dubbateedha. Akka Fariisotaa hin ta'inaa lakkoofsuma jalqabaa kanarra jira. Raacitii warra Fariisotaarraa kana jechuunis jedha of arguu dhabuurraa of eeggadhaa. Maalirraa of eeggadhaa? Of arguu dhabuurraa of eeggadhaa jedhee jalqaba jechasaa. Mee wanta kana dhaggeeffadhaa wanta inni jechaa jiru. Raacitii warra Fariisotaa wanta warra Fariisotaa kana rakkisee jiru wanta tokkotu jira. Innis maalidha yoo jettan of arguu dhabuu isaaniiti. Wanti hundumtuu immoo achirraa jalqaba. Mootummaa Waaqayyoo barbaadachuun, mootummaa Waaqayyoon dharra'uun jalqabisaa of arguudha. Eessa dhaabadheen jira? Ani eenyuudha? Akka amanaa tokkootti wanti narraa eegamu maalidha? Ani moo eessan jira? Akka waldaatti kan waldaa godhu maalidha? Waldaan koo moo eessa jirti? Akka gaggeessaa waldaatti wanti Fariisootii yeroo sanatti dadhabanis maalidha? Of arguu dhabuudha. Akka gaggeessaa, akka barsiisaa tokkotti ofillee qoranii ilaaluudhaaf hin dandeenye ture. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos wanta kana rakkina kanaan raacita jedha. Raacitii warra maalii? Warra Fariisotaa jedha. Of arguu dhabuu. Achirraa of eeggadhaa jedha. Keessumaa bartoota isaatti galagalee immoo kana dubbate. Isintu bor waldaa gaggeessuuf jedha. Isintu bor waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabuuf jedha. Isintu bor anaan bakka bu'ee saba dura dhaabbatee waa'ee sagalee Waaqayyoo, waa'ee mootummaa Waaqayyoo dubbachuuf jedha. Kanaaf maal godhaa? Raacitii warra Fariisotaa kanarraa of eeggadhaa.
innis maayini of arguu dhabuudha jedhee jalqaba. Of arguu dhabuu. Akka of arguu dhabuu rakkinni guddaa hin jiru bara firoottan koo. Mootummaa baay'ee yoo ilaaltan mootummaa isa biyya keenya amma jeequmsa taa'u jiru yoo ilaaltanii rakkinni mootummaa wanti guddaa maalidha yoo jettan of arguu dhabuudha. Warra kaan rakkina warra kaan ilaalu malee of arganii an maalirra jira kan jedhu of laaluuf rakkatu. Akka dhuunfaatti rakkinni keenya siyaa baay'ee maalidha yoo jettan of arguu dhabuudha. Namni jalqaba of xiinxalee ilaalee lafa dhaabbatee jiru yoo baree isa booddee tarkaanfachuudhaaf hin rakkatu. Na duukaa jirtu mini? Jalqaba lafa dhaabbii ofii beeku. Phaawulos illee yeroo dubbatu akkas jedha. Warra kaaniif wangeelatuun lallabu ituun wanta kana hundumaa gochaa jiru ituun lallabu anillee gatamaa ta'e akka hin arganneef harka hin argamneef maalan godha jedha. Maalan godhaa jedha. Yeroo hundumaa maalan godhaa jedha. Beekoo nan ilaala gara jireenya kootti nan deebi'a. Ofiillee gatamaa ta'e akka hin argamneef ituu barsiisnu ituu wangeela gaggeessinu waldaa keessatu jiru of ilaaluun ofitti deebi'anii areessan jira jechuun tarkaanfii isa jalqabaadha. Kanaachi rakkisaadha. Isa gooftaa Yesuus Kiristoos jedhu dursaa mootummaa Waaqayyoo barbaadadhaa. Garaa keessan mootummaa Waaqayyootti hidhadhaa isa jedhu kanaaf rakkina ta'e siyaa baay'ee kan argamu. Gooftaa Yesuus Kiristoosis jalqaba gara sana dhufuusaa dura wanta inni dubbate wanti guddaasaa isa kanadha. Raacitii Fariisotaa of arguu dadhabuu. Wanti lammata boqonnaa sana keessatti kan inni dubbates jira. Gara sanatti deemuu koo dura nama tokkoon isin yaadachiisuu barbaada. Namni kunis immoo Isaayyaas, raajii Isaayyaas ni yaadatu. Raajii Isaayyaas nama tajaajilaa ture. Nama sagalee Waaqayyoo akkaataa guddaatti dubbachaa ture. Bara jireenya isaa keessatti garuu al tokkodha kan inni gara jireenya isaatii dhufee of arge. Gaafa deebi'ee of argu garuu hin yaadatu. Gaafa ulfina Waaqayyoon argee jedhu. Gaafa hundi Waaqayyoo arraba isaa tuqee jedhu maal jedhee? Maal ofiin jedhee? Gara ofiisaatiitti deebi'ee anis cubbamaa arrabni koos cubbamaa jedhee gara ofiisaatii deebi'ee waa'ee ofiisaatii dubbachuutti ka'e. Wanti hundumtuu achirraa jalqabaa firoottan koo of beekuurraa jalqaba. Namni cubbamaa ta'uusaa wallaale. Namni dadhabaa ta'uusaa wallaale. Namni lafa jiru wallaale. Namni akkasii Waaqayyoon tajaajiluuf dhugaatii rakkata. Bara keenya keessatti tajaajiltoota keessumaa amma biyya keessaa ba'aa jiran yeroo laallu wanti nu sodaachisu isa kanadha. Akkaataa isaaniitti of ka'an, akkaataa isaaniitti waa'ee walii isaanii dubbatan, waa'ee ofii isaanii dubbatan, tajaajilli isaanii isaan irratti akka hundaa'u godhanii wanti isaan godhan hundumtuu ammam of ilaaluu dadhabuu isaanii wanta nutti agarsiisudha. Of ilaaluu jalqaba of qoranii of ilaaluu kan jedhu gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni kaa'e. Rakkina guddaa tokko waa'ee mootummaa Waaqayyoo barbaadachuudha kan inni dubbachaa jiru. Garuu mootummaa Waaqayyoo barbaadachuuf rakkina kan namatti ta'u gooftaa Yesuus Kiristoos immoo sanni kaa'ee jiru waan lama sadii erga kaa'een gara sanatti dhufuu barbaada. Inni jalqabaa maaliidhaan jedhee? Inni jalqabaa maaliidhaan nama dubbate? Of laaluu dadhabuu. Inni lammataa immoo gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni kaasee dubbate obboleessi keenya Efreem torban darbees nuuf kaasee ture waa'ee sodaadha. Waa'ee sodaa akka inni itti kaasee immoo wanta lamatu jira. Hin sodaatinaas jedha immoo sodaadhaas immoo jedha. Wanti sodaachuun nuuf hin mallees jira. Wanti sodaachuun nuuf malu immoo jira. Kana lamaansaa gargar baasee nuuf kaa'ee jira. Siyaa baay'ee garuu lamaansaa galagalchina nuyi.
isa sodaachuun nuuf malu hin sodaannu isa sodaachuun nuuf hin malle immoo hin sodaanna galagashoo isaa deemna gooftaa Yesuus Kiristoos wanta kana galagashitanii yoo sirreessitan malee ammas waa'ee mootummaa Waaqayyoo yaaduudhaaf hin rakkattu jedha. Hin sodaatinaa waa'ee maalii waa'ee jireenyaa wanta nyaataniif wanta dhuddaniif warra sin rakkisan kanaaf warra sinitti naannanii lubbuu keessan nan baasa warra jedhan kanaaf warra waan humti fedhe yoo jiraate dhukkuba isa ta'u wanta jireenya keessanitti naanna'ee amma jireenya kee amma fixa wanta jedhu hundumaa maaliin godhinaa sodaatinaa na dhugaa jirtuni isa hin sodaatinaa wanta isin sodaachisus miti sodaadhaan hin guutaminaa isa hin sodaatinaa jedhee jalqaba eenyuun garuu sodaadhaa Waaqayyoon immoo maal godhaa sodaadhaa yoo sodaatan Waaqayyoon sodaadhaa Solomoon maal jedhee barreesse ogummaan hundumtuu hundeensaa jalqabisaa maalodha jedhe Waaqayyoon maal gochuudha sodaachuudha wanta kan biraa sodaachuu kan jedhu irratti gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni dubbatuuf qaba namooti naannoo isaanii wanta jiru wanti yeroo isaan sodaachisu yaadi isaanii achirratti qabama waa'ee nyaataa irratti yaadi keenya kan si'a baay'isee kan inni qabamuuf tokkoffaa sodaadha security jireenya koo mo'uudhaa yoon baadhe kan jedhu hin sodaadha waa'ee mortgage kan nu sodaannuuf maaliifidha bor maalan ta'ettanii addaniiti mana koon dhabaa jettuuni yeroo hundumaa sodaatu jireenya keenya keessatti akka nuyi baay'isnee dhamaanu nu godha wanta kan biraa wanta nu bukkee jiru akka dharraanee barbaadu kan nu godhu sodaadha gooftaa Yesuus Kiristoos kanaafidha dursitanii waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa barbaadachuutti isa dharroo dura isa kanas yaaduun sinirra jira maalodha wanta isinitti naanna'ee isa sodaachisu kana sodaachuu dhaaba yaada keessan ol kaasaa eenyuun sodaadhaa Waaqayyoon sodaadhaa sodaatamuun kan isaaf malu isa sodaadhaa Waaqayyoon sodaachuun jireenya keessan keessaa haguutu jedhee dubbata Waaqayyoon sodaadhaa wanta lamaan kun waan walitti hidhatee jirudha of qoruun qoranii of ilaaluun deebisanii immoo wanta nama sodaachisu haala nutti naanna'ee jiru kana ilaalanii sodaachuu dhiisuun haala irra darbanii Waaqayyoon jajachuun haala irra darbanii Waaqayyoon faarfachuun haala irra darbanii Waaqayyoon qofa sodaachuun waan walitti hidhatee jiru isa booddeetti gooftaa Yesuus Kiristoos lakkoofsa 8 kaasee waa'ee wangeela jiraachuu Yesuus Kiristoosin iddoo hundumaatti dhugaa ba'uu kan jedhu irratti immoo sadarkaa sadaffaatti dubbachuu jalqabe ilaala ijoon gooftaa Yesuus Kiristoos itti dubbachaa jiru isa kanadha ani isinittan himaa eenyullee namoota duratti eenyu akka ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise ani immoo Waaqa irratti akkuma sanan godha jedhee dubbachaa jira kana jechuun isa afaaniin duwwaa waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaa baanu duwwaa miti kun jireenya namaa sin ilaallata eenyullee lafa hojjetutti eenyullee nama hundumaa duratti jireenyaan afaan sagalee dubbatuun adeemsa isaatiin anaan dhugaa ba'aa deema taanaan anis waa'ee isaa dhugaan ba'a jechaa jira iddoo kana keessatti gara sanatti immoo deebisee nu fida
akkaataan itti dhufaa jiru ilaalaa. Namni yoo of qoree of ilaale maleessa namni jireenya isaa Waaqayyoon sodaachuu irratti yoo hundeesse maleessa namni naannoo isaa isa jiru isa bookkisu kana yoo sodaachuudhaan dhiise maleessa jireenya isaa keessatti Waaqayyoon mul'isuu hin danda'u. Dhugaa jirtuuni isa Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhu kana gochuu hin danda'u. Rakkisaadha. Namni jireenya isaa qoree of hin ilaalle karaa maalii Gooftaa Yesuus Kiristoosin mul'isa? Namni haala hundumaa sodaachaa jiru sinuma isaayyuu Gooftaa Yesuus Kiristoosin hin beekne jechuudha. Haala nama ilaalaa deemu kun amantiin isaa sinuma isaayyuu iddoo shakkisiisaa jira jechuudha. Namni Waaqayyoon immoo hin sodaanne sinuma isaayyuu hundeen amantiin isaa iddoo qabatee hin jiru jechuudha. Sababiin isaa hundeen amantii keenyaa innumti mataan isaayyuu Waaqayyoon sodaachuu irratti wanta hundaa'e waan ta'eef jireenya isaa keessatti mul'isu Gooftaa Yesuus Kiristoosin mul'isu kan jedhutti nu fida. Kana sadan nutti fideetti gara mootummaa Waaqayyootti nu fida. Garuu Luqaas wanta nama kolfisiisu anaan yeroon as keessatti ilaalu wanta na dinqisiisu wanta na kolfisiisus jireenya keenya keessatti wanta tokko nutti agarsiisa. Ilaala wanta Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti dubbachaa jiru. Of ilaalaa jedhee Waaqayyoon immoo sodaadhaa jedhee jireenya keessan keessatti immoo maal godhaa jedhee Waaqayyoon mul'isuu akka kanatti jiraadhaa jedhee erga dubbatee booddee ituu kana dubbachaa jiru tuuta sana keessaa namni tokko gaaffii qabaa jedhee harka kaasa. Walgahii tokko yeroo dhaqu waan akkasiin argaa. Wanta walgahii keessatti dubbatamaa jiru waan biraa gaaffii koo wanta biraadha. Namicha tokkotu harka baaseeti akkas jedha laalaa. An gaaffiin qabaa jedhe maa inni gaaffii kee? Borumsa Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbachaa ture amma sinitti beeramne. Gaaffiin qabaa jedhe harka kaasee akkas jedha. Abbaan keenya anaaf obboleessa kootiif dhaala dhiisee du'e. Obboleessi koo immoo dhaala sana hunduma isaa dhuunfatee anaan na dhowwatee jiraate maal jettaa inni isa gaafata. Laala gaaffii nama kanaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos maal ittiin jechaa jira? Waan namatti hin jedhe. Amma waa'ee dhaalaa miti. Wanta naannoo keessan isin sodaachisu kana miti. Waa'ee isaa dhiisaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin sodaachuutti adeemaa. Waa'ee jireenya keessanii, waa'ee wanta nyaattan, wanta dhugdan, waa'ee isaa hin yaadda'inaa. Gara sanatti yaada keessan hin hidhinaa jedheetuma dubbachaa jiru. Ammasuma keessaa kaaseeti ilaan warra kina kana keessan jira. Amee kana maal jetta jedhee si gaafata. An waa'ee isaatiif hin dhufne jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos akkaataa inni itti dubbatu immoo ilaala. Kanatu waan tokko na yaadachiisa. Wanta ana irratti ta'e yeroon ijoollee turetu yeroo hundumaa yeroo waan sana yaaduun baay'ee na dinqisiisa. Gullallee afaan Oromoo yeroo itti dhaabbate sana luba malkaamuu fa'aa yeroo achi tajaajilan na yaadadha. Immoo ijoollee ta'e achi dhaqee siyaasaa dhaqee nan faarfadha. Akka tasaa ta'e eessuma koo tokkotu biyyaa dhufe. Eessumni koo kun biyyaa dhufee jennaan abbaan koo sanbata waldaa isa gullalleetti geessiitii ati kottu jedhee natti himee kanaafan fudhadhee ka'e eessuma koo kana. Wajjiniin kaanee deemnaa hin haasofnaa hin taphannaa nama guddaadha baay'ee. Waldaa keessa teenyeetii waaqeffannaan jalqabame. Ituu waaqeffamu faarfannaan faarfatamaa tures na yaadadha. Bisii gurrannee inni faarfannaa. Bisii gurrannee gammachuudhaan yaada kaafuula isaa duraa isa jedhu yaadatu ni faarfachaa turtan. Faarfannaa kana faarfachaa jira. Eessumni koo kan gidduuma faarfachaa jiru bisii gurrannee jedhuuti gidduumatti na tuttuqeeti yaabbee. Arakeen waan naannoo kan lafa jirtu beektaa
nama yaada keessa faarfannaa kana keessa sabbisii gurrandeessa jedhu so mootummaa waaqarraa yaada faarfachaa jira. Inni Oromoo sana fuudhee iddoo biraatti na geesse. Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti wanta inni dubbachaa jiru ilaala. Wanta gurguddaa kana kaasaa jira. Wanta ciccimaa kana jireenya namaaf wanta cimaa takka akkasii kaasaa jira. Namni kun immoo naannessee yaada isaatti qabamee jira. Yaada isaa sana keessatti gaaffiin qaba jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo inni gaafatu ilaala. Firoota koo akka qoosaatan wanta kana kaase malee nuti illee waldaa keenya teessee Yesuus dhiqoo kun gara mana rakkee deeme yaadi isaa. Yaadi keenya gara meeqaatti deema laata? Yaadi keenya kan qabee jiru wanta meeqatu jira laata? Yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee mootummaa dubbatu, waa'ee jireenya bara baraa gaafa inni nutti kaasu, deebisnee immoo wanta rakkina nutti ta'aa jiru, ituma maqaa nutti dha'aa jiru, jireenyi rakkina isinitti hin ta'in, of ilaaluu dhabuun rakkina isinitti hin ta'in, Waaqayyoon sodaachuun immoo furmaata kana immoo qabadhaa jedhee wanni nutti dubbatu. Yaadi keenya isuma kanarra darbee hin sodaatinaa isuma inni nuun jechaa jiru kana ammam sodaannee jiraachaa jira. Yaada keenya wanta qabatee jiru maalidha ganama kanaan? Dhukkuba keenya moo kan argachuun qaba jennee isa dharraa nu jireenya biyya lafaa kana moo isa kamiidha? Kana hundumaarra dabarseeti Gooftaa Yesuus Kiristoos gara sagalee har'aatti kan inni nu geessu. Dursa sagalee mootummaa Waaqayyoo maal godhaa? Barbaadadhaa. Mootummaa Waaqayyoo kana dharraa inni kaan hundumtuu wanta isiniif barbaachisu hundumtuu immoo isiniif maal ta'a? Isiniif hin kennamaa jedhee dubbata. Dursa isa barbaadadhaa. Deebisee maal jedha? Lakkoofsa 33 irraa. Abbaan keessan mootummaa Waaqayyoo isiniif kennuuf maal godheera waan ta'eef jaallateera jedhee dubbata. Erga Waaqayyoon mootummaa Waaqayyoo isiniif kennu jaallateera ta'e isa iddoo tokko keessanii waan biraa barbaachuuf maaliif adeemtuudha? Inni mootummaa Waaqayyoo isiniif kennu barbaadeera. Mootummaa Waaqayyoo isiniif kennuuf barbaadeera. Firootan ko mootummaa Waaqayyoo maaliif nu barbaachisaadha? Waan yaadi keenya achi keessatti dhamuunsaa maaliif nu barbaachise? Mootummaa Waaqayyoon barbaaduun nuuf maaliif irra barbaachisaadha? Jireenya keenya hundumaatu isatti hidhatee jira. Wanti waldaa keessatti goonu hundumaatu achi keessatti hidhatee jira. Mootummaa Waaqayyoo keessatti fayyinatu jira. Mootummaa Waaqayyoo labsuu keessatti fayyinatu jira. Mootummaan Waaqayyoo jireenya keenya gaafa dhuunfatutu hundumtuu achi keessatti immoo jira. Waldaa keessatti waan adda addaa barbaadnata. Ituu kun ta'e, ituu sun ta'e kana hundumaa kan fidu mootummaan Waaqayyoo waldaa keessatti giddu galeessa ta'e yoo argame duwwaadha. Akka maatii keenya keessatti waan barbaadde wanta baay'ee barbaaddanna ta'a. Ituu kun naa ta'e, ituu sun naa ta'e, haadha manaa kootiif, ijoollee kootiif ituu kun ta'e, ituu sun ta'e kun hundumtuu wanti nuyi barbaadnu hundumtuu nu barbaachisa. Wanti nuyi jennu hundumaa dura wanta giddu galeessa ta'e wanta sana hundumaa walitti hammatee gara jireenya keenyaa kan fidu sagalee mootummaa Waaqayyoo wanta ta'eefidha. Gooftaa Yesuus Kiristoos kanaafidha yeroo inni dubbatu, yeroo lallabus mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedhee dubbataa ture. Lallabni isaas mootummaa Waaqayyoo barsiisuu irratti kan hundaa'ee ture. Sababni isaas maalidha yoo jettan, saba isaatiif mootummaa Waaqayyoo labsee jennaan wanti hundumtuu gara saba isaatii hin dhufa waan ta'eef. Duukaa jettuuni wanti hundumtuu mootummaa Waaqayyootti hidhatee wanta jirudha.
wanta chiraadate qobaatti barbaadannu hin jiru waan ta'eefidha. Wanta tokko barbaadadha. Wanta baay'ee miti firoota koo. Wanta tokkitti barbaadadha. Ijoo wangeelaati wanti kun. Inni kunis mootummaa Waaqayyoodha. Mootummaa Waaqayyoon barbaadadha. Korojoo hin moofahin badhaadhuma hin qabne Waaqarratti iddoo hattuun hin naannetti bileenis hin balleessinetti walitti qabadhaa. Garaan keessan lafa badhaadhummaan keessan jirutti hidhamaadha jedhee dubbata Gooftaa Yesuus Kiristoos. Garaan keessan gaafa mootummaa Waaqayyootti hidhamee jiru wanti hundumtuu keessanis achitti hidhamee jira. Wanti asiin isiniif barbaachisu immoo isiniif hin kennama. Yoo gana gashoosaa deemne hoo amma isaan dubbadee fituu barbaada. Yoo gana gashoosaa deemne hoo jecha maariffaa tokkoon isin yaadachiisuu barbaada. Shii abbararii maaliin dhuma? Kan dhumsaa wani qaraadha. Shii abbararii waan tokkuma tokko kan ari'u tokkoon isaallee tun qabatiin hafaa. Jireenya keenya keessatti waan hundumaa barbaadna jennee asii fachi fiigna taanaan jireenya jaawwaraa, jireenya jooraa jiran. Wanta tokkitti garuu laammannee gaafa deemnu, wanta Gooftaa Yesuus Kiristoos fuuldura keenyatti nuu kaa'e, wanta tokkitti mootummaa Waaqayyoo gaafa laammannee deemnu, kumaatamni sun nutti naanna'a. Duukaa jirtuuni? Duukaa fiiguun nu barbaachisu. Kanaaf duukaa fiigdanii hin dhamaynaa. Hin qaqqabatanii bara baraaniyyuu. Tokkitti sana barbaada hundumti isa waliyyuu isinitti naanna'ee argatu. Mee hin kadhadhaa.